Hordoftoota keenya kabajamoof jaalatamoo hordoftoota viidiyoo tanaa akkam jirtan nageenya rabbii bakka jirtanis sinaa ta'u jecha an Arboor Online School irraa Khalil jechuudha. Guyyaa har'aa akka waliin ilaallu kutannoo isa jedhu jechuudha. Kutannoo yookiin mootuu commitment isa jennu san jechuudha. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti kutannoo hin qabu yoo ta'e kutannoodhaan ala wanta tokko sochoosuu hin danda'u jechuudha. Kutatan malee kutaan uffatan jedha Oromoon mammaaka Oromoo tokko irraa yeroo isin ka'e jechuudha. Kana jechuun namni tokko waan tokko barbaadeetiin dhugaadhaan keessa isaatii barbaade yoo hin ta'in yoo barbaade hin jedhin immoo hin kutatu. Kan kutate jechuun nama abbaa isaa yookiin immoo fira isaa yookiin immoo wanti inni jaalatu tokko jalaa ajjeefame tokko dirqama maal godhuu qabna kutannoo qabaachuu qabna jechuudha. Kutannoo namni qabu sun immootu waan san gumaa baafachuu yookiin immoo wanti san wanta kutateef san jechuudha galma geessuu danda'a. Kanaaf yeroo hedduu waa'ee kutannoo irraa isiniif haasaa ture. Yeroo hedduu kutannoo maali kan jedhu irraa isinii haasaa ture jechuudha. Namni tokko jalqaba wanta karoorfate yookiin immoo wanta yaade tokko galmaan gahuudhaaf dirqama maal godhuu qaba? Keessa isaatii waan san barbaaduu qaba jechuudha. Erga barbaadee booda maal godha? Wanta barbaade san immoo kutatee fi dhugaadhaan dhaqee waan san of kennee of laatee of dabarsee hanga wareega itti kafaluu. Fakkeenya waa'ee kutannoo irraa yoo isinii ka'e biyya amma keessa jirru biyya Oromiyaa sanarras tahee biyyootan gara galoo giddugaleessa biyyootan akka Arabaatti yookiin immoo biyyootan gara Yurooppii fi Eeshiyaatti illee hawaasni keenya yeroo baay'ee kan baqatu argina. Sani jechuun wanti akkaataan baay'inni sun dhuftu isa taasise maali? Jalqaba bakka jiru san taa'ee murteessaa ergasii immoo kutateetiin mana isaatii baha jechuudha. Yeroo kutatee mana isaatii bahutti keessa kan jiru suni maali? Kutannoo baay'ee cimaa ta'e tokko jechuudha. Kanaaf kutannoo san qabaatee waan bayuuf kallattiidhaan eessa dhaqa? Bakka murteeffate san dhaqaa jechuudha. Kanaaf kutannoo jechuun fedhii keessa kennaa eda'uu wanta barbaannu saniif wareega kafaluu lama walitti edaane sadaffaa irratti murtee onnee keenya keessaa ka'e qabaachuu jechuudha. Egaa kanaaf waa'ee kutannooti jechuudha kan ilaalaa jirru argamni keenya giddugala bashannanaa magaalaa Adaamaa lafa magariisa baay'ee namatti toltu magaalaa Sulula Qiinxamaa keessatti argamti paarkii Diyaaspooraa keessatti argamna jechuudha. Kanaaf leenjiiwwan yeroo hedduu isiniif kennu irraa leenjiin guyyaa har'aa mootu leenjii isaa kutannoo jedhu kana jechuudha. Kanaaf hundi keenyayyuu kutannoo yoo qabaanne kutatan malee kutaan uffatan mammaaka jalqaba irratti isinii jedhisan qabanneetiin hiika isaa dhugaadhaan beekna yoo ta'e dhimma kutannoo irratti wanti nu rakkisu hin jiru jechuudha. Kanaaf kun Arboor Online School warroonni hordoftoota miidiyaa Arboor Online School taatan bakka jirtanitti gama sooshaal miidiyaa biraatiinis Arboor Online School gama akka TikTokii, Telegiraamaa akkasumas immoo YouTube isaatiin bakka jirtanitti hordofaa kan jirtan dabalata immoo gara WhatsAppis ta'e laayikii miidiyaalee hawaasaa kan ta'an irratti Arboor Online School warroonni hordoftan har'allee sagantaa kutannoo jedhu kanaan walitti deebinee jirra jechuudha. Yeroo dabre dhimma abjuu kaafnee turre. Abjuun maal akka ta'e jalqaba irratti what's your dream? Abjuun maali? Matammaan isaatu. Itti aanee immoo what's your dream kan jedhu jechuudha. Abjuun kee hoo maali kan jedhu kaafnee turre. Har'a immoo kutaan lammaffaan abjuutti aanee jiru kutannoo kana waan ta'eef jechuudha. Ilmi namaa jireenya isaa keessatti wanta hin kutatin yookiin immoo wanta onnee isaatii irraa hin qabsaa'in tokko galma geessuu hin danda'u. Fakkeenyaaf Niisaan Maandeellaa fudhachuu dandeenya jechuudha. Niisaan Maandeellaan kaayyoon isaa maal ture ni beekna hundi keenya. Galmi isaa hoo maal ture ni beekna waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Niisaan Maandeellaan kutateetiin kaayyoo ka'eef san galma geessee waan xumurateef galmi isaa sun kan galmi isa geesse eenyu uummata gurraacha malee isaami jechuudha. Kanaaf yeroo seenaa namoota tokko tokko kaafnu namoonni hedduun jiran addunyaa kanarratti jechuudha seenaa akkasii dalaganii kan dabarsan. Maajilaan kutannoon isaa maal ture beekna. Kutaa gadi aanu keessatti yeroo barnoota baran dhimmootan warrootan seenaadhaan beekamanii ni beekna jechuudha. Kanaaf ati yoo kutannoo qabaatte gaarri sin daangessu, layni galaanni sin daangessu, dhakaan yookiin immoo bosonni sin daangessu jechuudha. Ati tabbaa fi lafa diriiraa qofa barbaaddee irra hin jiraattu jechuudha gaafa kutannoo qabaatte. Kutannoon keessun dhugumatti wanti ati barbaadu san bira si geessi taanan wanti gaara fi dachiin yookiin immoo wanti sitti jijjiiramu gannaa fi roobu yookiin afi qorri yookiin immoo hawaasni kiyya baay'eedha namni maal naan jedha wanti si jechiisu hin jiru jechuudha. Sababni isaas kutannoodhaaf yeroo kaatutti dhugaadhaan wanta kutatteef san ni milkoofta waan ta'eef jechuudha.
Kanaaf hordoftootni kabajamuuf jaalatamoo Arboor Online School bakka jirtanitti nageenyi Rabbii si waliin haa ta'u. Kutannoon maal akka ta'e immoo tolchineetiin gara viidiyoo kanaa osoo hin ta'in gara tamsaasa kallattiitiinis walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Kanaaf hojii hojjennu tokko irratti yoo kutannoo hin qabnu ta'e yeroo muraasaaf hojjennee akkuma abjuu keessatti obsi yoo hin jiraatin wanti tokko irratti obsiteetiin itti fufta yoo hin ta'in abjuun kee sun galmasii hin ga'u akkuma ta'e san. Kanaaf kutannollee yoo hin jiraatin jireenyi keetillee jireenya mi'aawaa hin ta'u jechuudha. Ati bar kutattee biyya kanaa baatee biyya Eeshiyaa tokko immoo biyya Awuroop tokko dhaqxee bakka san keessatti kan waliin jiraattu nama biraati. Obboleessa kee obboleettitee kan afaan kee dubbatu miti jechuudha. Kanaaf obsiteetii wanta biyyaa baateef san kutattee galma geessitee gaafa wanta dream abjuu kee keessatti kaayyooffattee jalqaba biyyaa baateef san galmaan gaatte maal goota? Obsa waan kutannoodhaan dabarsitee san mallaqas yoo ta'e yaada kee kan ijaarsas beekumsas yoo ta'e qabattee gara biyya keetti deebita jechuudha. Kana jechuun osoo hin kutatiin sadarkaa san hin geettu ture obboleessa kiyya obboleettii tiyya atillee kan viidiyoo kan hordofaa jirtan. Kanaaf sagantaalee yeroo leenjii isinii kennamu irratti sagantaa gaafii fi yaada akkasumas wanta isinii hin galin qabdan gaafiin hedduu akkuma dhiyaataa ture deebii isin deebisaa jirutti jechuudha. Sagantaa dhimma kutannoo kanaa irratti illee wanti isinii hin galin yoo jiraate gaafachuun mirga qabdu jechuudha. Kun miidiyaa Arboor. Arboor Online School immoo yeroo hundaa isin waliin jira. Bakka jirtanitti Arboor Online School hordofaan yaada hawwii koot jechuudha. Dabalataan yaadaaf gaafii qabdan gama keessaatiinis ta'e gara lakkoofsa saanduqa poostaatiin warroonni biyya alaatis ta'e biyya keessa jirtan kan adreesii kiyya yookiin immoo teessoo kiyya hin argatin warroonni ergaa jirtan xalayaan keessanis nagahee jira galatoomaa isin jechuu barbaada asumaan. Lakkoofsa saanduqa poostaa Finfinnee 26 akkasumas lakkoofsa saanduqa poostaa Adaamaa 33 irratti warroonni ergitan nagahee jira. Dhaamsa keessaniif hedduu isin jaaladha. Deebii dhaamsa keessanii gaafii keessan waliin wal qabsiisuudhaan viidiyoo itti aanu irratti kan wal agarru ta'a. Kanaaf namni kutannoo qabu tokko bakka jiru irraa ta'ee biyya ofiis haa ta'u biyya ormaas haa ta'u wanta karoorfatee yaada qabatee ka'isan haga galmaan gahutti kutannoo isaa san hin golgoleessu yookiin immoo hin goolabu jechuudha. Namni aduun takka ni bariiti erga bariite booda deebitee dhiiti. Ilmi namaas yeroo kutannoo qabaatee kaayyoof karoora isaa qabaatee ka'utti hanga karoorri isaa sun galma gahutti yookiin immoo dream isaa san abjuu isaa san hanga galmaan gahatee close godhee xumuree daangaa isaa gahutti kutannoo isaa san addaan hin kutu jechuudha. Kanaaf qabsaa'ota hedduu ilaaluu dandeenya. Akka seenaa biyya keenyaatti qabsaa'ota biyya keenya keessatti sirna gara garaatiif qabsaa'aa turan kanneen qabsoo dhuunfaa sabummaa ofiitiifis qabsaa'aa turan amantii ofiitiifis qabsaa'aa turan akkasumas immoo dhimma dhuunfaa lubbuu ofiitiifis qabsaa'aa turan kutannoo waan qabaniif jechuudha. Qabsoon isaanii sun ka galma ga'eef hordoftootni kabajamuuf jaalatamu an Kaliil ture Arboor Online School irraa sagantaalee babbareedoo fi mimmiidhagoo akkanaa yeroo hundaa qabadhee kan isin dhiyaatu akkuma yeroo armaan duraa hordofaa turtanii har'allee sagantaa kutannoo jettu tanaan walitti deebina. Kanaaf ilmi namaa kamuu bakka jirutti yeroo kamiiyyuu sa'aatii kam keessattuu wanta murteesseef yookiin immoo wanta kutannoo qabatee kutatee ka'eefsan galmaan gahu malee hin dhiisu. Amma gara xumura mammaaksa jalqaba isin eegaleetti isin deebi'a. Kutatan malee kutaan uffatan. Oromoon mammaaka kana wanti yoo mammaakuuf ilmi namaa tokko mana namaa tokko jaarsummaa dhaquudhaaf ta'ee yookiin immoo sirna fuudhaa fi heerumaa keessatti yookiin immoo sirna gumaa keessatti akkasumas sirnoottan Oromoon qaban hedduutu jira. Sirnoottan nama wallolee walitti araarsu nama walirraa waa ajjeesu yookiin immoo gumaa walirraa kafalu akkasumas immoo araara buusuu cinattis sirna kadhannaa keessattis Oromoon mammaaka kana ni fayyadama jechuudha. Sani jechuun wanta kaayyoo karoorfatee manaa ba'uuf san hanga galmaan gahutti hin deebi'u jechuudha agarsiisa. Egaa isin warroonni guyyaa har'aa irraa kutannoodhaan hojii tokko eegaluuf jettan kutannoon keessan hangami kan jedhu madaala. Namni dhugaadhaan kutatee biyyaa bahe tokko gaafa galaana gubbaa gahee fakkeenya kara miilatiin deemee galaana gubbaa gahee inni rakkateetiin mallaqaaf jedhee biyyaa bahe
hanga mallaqa san argatutti yookiin immoo hanga bakka barbaadu hojii barbaadu san argatutti biyya deemuu barbaadu san argatutti gahutti hojii isaa san addaan kutu jechuudha. Maatiin isaatis erga inni kutatee murteessee bahee booda mana keessatti yookiin immoo yeroo inni da'oo jiru qarshii 100 takkanaa kenni yoonni jedhuun gaafii yeroo 10 yookiin immoo yeroo 20 booda qarshiin sun kennamuufii dandeette jechuudha. Garuu deemeetiin harka diinaa yookiin immoo harka hin taane keessa yeroo bu'u qarshii 100 yoo gaafate ta'e kara isiin dhuftu hin beekamu. Sababni murteessaniitiin kennaniif waan ta'eef jechuudha. Egaa hordoftoota teenna kabajamoof jaalatamoo kun Arboor Online School. Arboor miidiyaa irraa waa hedduu akka barataa jirtanis abdiin qaba. Yaada fi gaafiin keessan komiin keessanis nagahaa jira. Deebii viidiyootan garaagaraa irratti isiniif deebise warroonni gaafii keessaniif deebii hin argatinis gara tamsaasa kallattiitiin gara yuutuubiitiinis ta'ee gara tiiktookii akkasumas gara instaagiraamii laayikiitiin na argachuu dandeessu. Galatoomaa ulfaadhaa. Horaa bulaa isiniin jedha. Sagantaa guyyaa irraatiif qabadhee kan hanga ammaa ture an Khalil ture Arboor Online School irraa. Galatoomaa nagaa ta'a. Yeroon keessan